waan Ameerikaa yaadu jira bar. Mee haa ta'u takka Akkami Ameerikaa deemaa yaadaa jira malee waan heerumaa keessa hin jiru. waan rafaartu illee natti hin fakkaatu gisee ija kan kee ilaalu nagaruma lubbuu. Ate afate adda waan dhufte jechuun. No, wanni ija kuuladhee ittisanii fi ijji tiyya waan si jijjiiramteef, Laalaa hin kuulatin hanga jaarsisi bira gatu ko shari'aan maal jetti beekta laa tazawwaju mara'at min qeer rajjaal kana jechuun maali beekta dubartiin abbaa manaatiin alatti shittoo afuufattee ala baatu akka nama haraama dalageetti lammaffaa dubartiin abbaa manaatiin ala kuulattee maal jettee babbareeddee gabbaatu akka nama rabbiin irraallee nama irraallee waa dabsee abbaa manaa irraallee jechuudha. Ay, kuulli sunnaadha rakkoon hin jiru. Kana anaa miti kana shari'atu jedhamti amma abbaa manaa kan kee Kuulli rakkoon abbaa manaa kan kee biratti gisee akkana ta shari'aa kanallee diddaa rabbi si haa qajeelchu. kuulli sunnaadha humaa rakkoon hin jiru dibatan. Ta shari'aallee didaa jirta amma. Haadha faate. Walla amma warqee dhageeffadhu lubbuu haati seenaa jechuudha. Hingaabbu si bira ga'e ati. Kitaaba argattee? Hingaabbuun Ameerikaa jira Ameerikaa jira hingaabbuun. No nama ergisiifne. Namni surreedha rakkoon qabu gisee heerumtee jette jaarsa keetiif surree miti qoomtaadhaan yoo deemtu shari'aan hin bakka namni surraa hin deemu jedha. Jaartiteeti surree hin deemee si rakkisee. Kitaaba ammaa kitaaba. Bibbiinti dhodhoosi dhossi garuu rakkoon qabu gisee. Masitiya. Wayyee. Yeroo biraa wal argina jedhan agas jedha. Warqee tiyya hin bultuu lubbuu. Lubbuni wallaahi. Haadha faate bakka tooppikii jijjiirsisuu illee hin dandeenye maal goona re'aa jiruuti. Dhiisu gawwaadha gawwaan akkanuma. Makii rabbii jedhiti wannoo tadheen gadda nyaanni san nyaanna deemne. Yoo. Shisma wannoo nakimi kana maxaama wannoo san. Kadheen gadda nyaanni san maal inni maqaan isaa sida maxaama wannoo san afaanii bada achi dhageessitaa. Hindiimu. Mana hindii sammu. Faate naga qabda har'a maal naga qabdu siin jedhanii dhiisi foosee wallagga gantummaa dhiisi. Dhagee foozii dhiisiiti wantidha eessa baanteetti naan galle. Laala habiibti si waliin gadi hin bahuyyuu qoyan kana booda haadha seenaa waliyyoo bahe malee. Si wayya. Gaabbeera habiibti gaabbeera. Sila jawaaru gaabbu jedhee anuun gaabbu ta duraanin si waliin deemeef hin gaabbu ta amma booda ittiin deebi'u. Ittiin deebiin. Nagayatti ibsaan naga jiraa garuu bilbiltee fi adda. Gumaan naga qaba micoota akka biratti hin argine. Habiibti diyyamee dhiisimee dubbiin faqoodha amma sottuuf hin gatuudha. Kuma baatu siin deere. Istoorii irratti hin arge. Amma sottuuf hin gatu. Istoorii istoorii eenyu irratti. Deemi ilaali. Yeraasu ayyaararra yeessotaa muqaana jee. Deem yeessotaa ammas ilaala jee. Deem laala. Isaatu korsiise moo isitu istoorii korsiise? Deem laaladdu haala faatee osoo. Yoo laalladhu miti isatu istoorii korsiise. Namaa jala jirtan ta'e gubattee deem laali. Habiibti qoy silkiin tun anka jedhu isatu korsiise moo isitu korsiise? Mee buusuu danda'a reefu arkeen ture. Namaatu poostu godhe isaa miti. Rakkoon qaba abbaa barbaade yoo korsiise innummaan hin korsiisin malee eebatana yaa rabbi kiyyate harka nammaadhi tokkichuma kanallee taatu. Nama jaartii gara biraati qabu. Wal lolchiifta. Eenyu maqaan inni intala onnoo korsiisisnu harka kaa'e. Jaalfatii loon wadheessa bahee naa bilbileessidha yaa rabbi hin Jaalfatii loon raftee sii bultu na bira sii bultu baay'isawee. maal inshaallah wani rasiira naa dawwaduu. Nama jechuun laayif irra taa'ee sii bultu. Maal rakkatinarraa? Nageessi gaafachuuf. Maal inshaallah onnee na fayyiteetiin dagadheetiin jedhe akka waan inni addunyaa tarra hin jirreetti isa No, profaayila saniif baga gammaddeesin jechuudhaaf. Qoy wallaahi qoy situ ergee qoy. Anchi gumaan jaartii qabaa miti. Maal rakkattee ati? Si fuudhee? Arabi su'aa baay'ee. Waan taanee akka Hello. Boksi namni kira haya sun daadheen jira. ati faate adda sirra hin jirtu dhugaa rabbi. Bada'an haama fedhallee taate jaarsa duraaniiti sagaleen maal si taatisi? والله يا رجل كان قوي
Jira wallaa beektaa makiin gaadha ganama naa dabaltee jaarfadii si dagateetiin jedhe si yaadachiise naan jetti maal sila isitu dirqama isitu isiin si yaadadhu yoo sin jette ati na yaadachuu qabda jechuudha. Ani gatii waa takka si biratti hin qabu moo maal inni? Wallahi laazim. Maal naa gammadda inshaallah. Qaqara onneeti tatarsaafteetiin akka roobni Ameerikaa Filooriidaa godhe onneeti goote deemte si hanqannaan maal naa gammaddee naa dabalte inshaallah. Bakka iyyuu haa ga'u maaf hin eegin porofaayilii kaadhe malee waa bira geessee taati. Maaliin godhe onneete? Ifii taarsaa. Sanan makiin dabalee si jala dabaltisa. Makiin inshaallah gassi kiyya keessa taa'ee si dabalee si yaadachiise maal jettee bara? Awwa muhiit godhi gawwa. Ijoon tun araadaan taate. Akkuma nama waliin jirru maan godhatiin gisee. Awwa muhiit godhi. Giseen namni nagaa fa tokko waan ati hojiin biisii si godhe bakka ati jirtu beeku hojiin biisii godhe jedhee ofirra dhaabadhaa akka masoo diina qabu hin beekta. Maariyoo. Porofaayilii irra waan jiru laalii. Sun obboleessaa barka porofaayilii irraa qabu obboleessaa barre jechuun haati isaati haati abbaa kiyyaa wannoodha ganda takka jechuudha ijoollee ganda takkaati. Ammas bakka akkanumaan hin jiraa miti jajjabeessumaaf sappoortii gochumaa mucaan sun qabsaadha porofaayilii kaadhe malee onneen tiyya akkuma si bira jirtutti yoomsi dagadhe. Akkasuma.